Tooftaa taphaa gareen faallaa tilmaamuudhaaf rakkatuu fi sarara qarqaraa irratti filannoo taphattootaa hedduu qabaachuun Maanchestar Siitii morkii waancattiin akka deebi'u godheera. Peep Gaardiyoolaan ammas hojiin nu hafayichaatti kan jiranu Shifarraa Jaamboo dabalata qaba. Waggoota saglan darban garee tapha to'atee morkattoota isaarraa caalmaa taphaa fudhatee taphatu qindeessuun taphattoonni garee faallayyuu isaan waliin yoo taphannu akka daa'imaatti of ilaalla jechuun ragaa ba'aa turan. Bruunoo Gumaaresh kanaaf ragaadhaan kubbaa harka caalu qabatanii taphachuun sarara ittisaa garee faallaa waliin morkatanii tasgabbii dhorkuun goolii baay'ee galchanis dabalata barbaaduun amala garee Peep Gaardiyoolaa Maanchestar Siitiif kilaboota inni leenjiseeti. Kanumaan Maanchestar Siitiin barootaaf kubbaa miilaa Ingilaandi to'achuun waancawwan jajjaboo Pirimeer Liigii Ingilaandi 6 dabalatee Chaampiyeens Liigii kilaboota Awurooppaa waancaa FA Ingilaandi qe'ee warra Citizens ga'ee ta'us bara darbee sababa miidhamaan taphattoota murteessoo akka Roodirii dhabuun ga'umsi Fiil Fooden gadi bu'uun sararri ittisaa cimina dhabuun qormaata cimaa Peep Gaardiyoolaa mudate ture. Kun ammoo tooftaa haaraa akka barbaaduuf Gaardiyoolaa dirqisiise. Bara dorgommii 2025 jalqabbii liigichaan taphoota 3 keessaa 2 walitti aansee mo'ame. Kanarraa ka'uun tooftaa haaraa barbaaduun eegalame. Tooftaa haaraa barbaaduun dura taphattoonni karoora haaraa kana milkeessuu danda'an eenyufaa kan jedhu murtoo jalqabaa Peep Gaardiyoolaa ta'e. Maanchestar Siitiin taphattoota qarqara lamaaniin kubbaa taphachuu danda'an filannoo hedduu qaba. Kun xiyyeeffannoo jalqabaa Peep Gaardiyoolaati. Sararri jidduus Tijaanii Reenders, Barnaandoo Silvaa, Niikoo Goonzaalees Cherkiinis tarree kana keessa jira. Xiyyeeffannoon garuu sarara gidduu miti. Waraanni kubbaa miilaa Peep Gaardiyoolaan garee faallaa ittiin injifachuuf qabate qarqara lamaan ta'uu hubate. Maatiyaas Nuunes, Riikoo Liivis, Niikoo Oreelii, Ayaat Nuur, Naataan Akkeenis iddoo kana taphachuu danda'u. Filannoon Peep Gaardiyoolaadhaa garuu Maatiyaas Nuunee fi Niikoo Oreelii ta'e. Taphattoonni kunneen lamaan kubbaa qabatanii gara duraa deemuun taphachuu danda'u. Dabalataan duubatti deebi'uun sarara ittisaa cimsuu danda'an. Kanarratti saffisa qabu. Iddoo baay'ees uusuu danda'u. Dandeettiin taphattoota garee faallaan yoo walitti dhufan injifachuu isaanis olaanaadha. Kun taphattoonni qarqara fuulduraa iddoo bal'ifatanii akka taphatan gargaara. Kanaaf milkaa'inni jalqabaa Peep Gaardiyoolaaf Maanchestar Siitii morkataa waancaa akka ta'u gargaareera. Taphattoonni kunneen yoo iddoo argatan bakka isaanii jijjiiranii goolii galchuus danda'u. Inni biraa Gaardiyoolaan bara kana Maanchestar Siitii keessatti jijjiire taphattoota sarara fuulduraa carraa uumuu danda'an hedduu qabaachuudha. Taphattoonni akka Jereemii Dookuu, Fiil Fooden, Raayaan Cherkii tilmaama garee faallaa wallaalchisuun dabareen yeroo tokko sarara gidduutti deebi'uun yoo barbaadan qarqaratti ba'uun jidduu isaanis iddoon bal'aan akka hin uumamne dhiphisu. Kunis bilisummaa taphattoota kanaaf dabaleera. Taphattoonni Maanchestar Siitii kubbaan yoo irraa fudhame dafanii taphattoota sarara fuulduraa garee faallatti balbala isaanii cufachuun sarara gidduutti kubbaan akka adda citu godhu. Kun ammoo kubbaa deebisanii mudduu yookaan kaawuntar attaakiidhaan gooliin akka itti hin galle godheera. Dabalataan taphattoonni qarqara fuulduraa dhiibbaa yoo uuman Eerling Haalandiif iddoon akka banamu godhu. Kubbaa ariitiin qabatanii goolii galchuun mala biraa Citizens keessatti bara kana ittiin milkaa'anii. Pirimeer Liigii Ingilaandii bara dorgommii kanaan kubbaa ariitiitiin taphachuun hamma Maanchestar Siitii goolii kan galche hin jiru. Goolii 27 kubbaa deebisanii taphachuun galchaniiru. Kun kan baroota lamaan darbanii galchan irra caala. Kanaaf taphattoonni akka Raayaa Cherkii, Tijaanii Reenders qaawwa Keevin De Bruyne guutuudhaaf milkaa'inaan eegalaniiru. Maanchestar Siitiin Pirimeer Liigii Ingilaandiin taphoota 18 keessaa 13 injifateera. Goolii 43 galchuun liigichaanis jalqabeera. Taphoota 8 darban dorgommii hundaan walitti aansee injifateera. Kanaaf tooftaan haaraan Peep Gaardiyoolaan filate milkaa'aa ta'uu qabatamaan mul'ateera jedhu xiinxalli BBC Sport. Gaardiyoolaan dur goolii eegdota bilisummaan kubbaa miilaa taphachuu danda'an filata. Bara kana garuu milkaa'ina Itihaaditti argateef bu'uura kan ta'e Ederson Moraes gara Istaanbul ergisuun Gianluigi Donnarumma kubbaa miilaan taphachuu irratti hanqina qabu Paarisii Maanchestaritti fudhachuun tooftaa taphaa jijjiiruu Peep Gaardiyoolaatiif ragaa biraati. Amma Maanchestar Siitii keessatti taphattoonni carraa uuman hedduudha. Kanarratti Antoonii Simaanyoo mallatteessifachuuf karoora qabu jedhama. Roodiriinis bayyanataa jira. Kana booda hojiin cimaan Peep Gaardiyoolaadhaa madaala garichaa eeguudha jedha xiinxalli BBC
Sport ammas hojiin keenya gahaa miti kana caalaa jabaachuu qabna jedha Pep Guardiolaan. Xiinxalli BBC Sport garuu tooftichi milkaa ta'uu danda'a. Arsenaal irratti Manchester Cityn carraa shaampiyoonummaa dhiphisuu danda'a jechuun raage. Erling Haaland. Leenjisaan Manchester United tooftaa taphaa jijjiiruun Newcastle akka injifataniif gargaareerame. Dursaan taphattootaa duraanii kilabichaa Roy Keane Manchester United ga'umsa gaarii agarsiisuu baatus injifannoo guddaa argate jedhee jira. Abubakar Abdallaa. Manchester United tapha Old Trafford Newcastle United simatee 1-0 injifachuun hirmaannaa dorgommii Awurooppaa argachuuf murkii taasisuu cimsachaati jira. Leenjisaan kilabichaa Ruben Amorim kanaan dura taphattoota ittisaa 3 fayyadamaa turaniin qeeqamaa turanis tooftaa isaanii akka hin jijjiirre mormaatii turani. Tapha Newcastle injifataniin garuu erga kilabicha leenjisuu eegalanii as taphattoota ittisaa 4 fayyadamuun injifannoo gonfatani. Patrick Dorgu fi Thiago Dalot taphattoota ittisaa fuulduraan taphachiisuun taphattoota ittisaa akka deeggaran taasisanii sarara ittisaa isaanii cimsani. Xumura taphichaa irratti immoo taphattoota ittisaa 4 Leni Yoro, Taylor Fredrickson fi Taylor Malaysiaatti Dorguu fi Daalootti dabaluudhaan taphattoota 6 ittisani. Kanaanis baatii 3 keessatti osoo gooliin keessummeessin kan baanidha. Erga bitootessa 2022 as Bruno Fernandes malee injifannoo argatani. Kunis leenjisichi tooftaa tapha isaanii irratti jijjiirama taasisaa jiraachuu kan mul'isudha. Yeroo tokko tooftaa haarawaa bartee godhachuu qabda kan jedhan Amorim jijjiirraa taasisaniin gammaduu ibsuudhaan osoo haala gaariin hin taphannes xiinsammuu cimaa yoo qabaannee fi garicha keessa tokkummaa yoo jiraate injifachuu dandeenya jedhu. Putting everything on the line when you are defending the box and the goal, and today we show that. Gareen isaanii taphattoota dargaggootaan guutamee haala gaariin ittisuu fi dirree irrattis humna isaanii guutuu kennuu dubbatani. Leenjisichi kilaboota jajjaboo akka Manchester City, Arsenal, Liverpool fi Chelsea injifatanis injifannoo Newcastle irratti gonfatan kun hunda caalaa kan isaan gammachiise ta'uu eeru. Miira kanaan taphannaan taphoota hedduu injifachuu dandeenya jedhani. Biraan Mbeumo, Amad Diallo fi Mazraawin waancaa Afrikaatii kilabicha waliin hin jirani. Bruno Fernandes miidhamarra jira. Amorim iddoo Bruno buusuu kan yaadan Kobe Minonis miidhameera. Taphattoonni ittisa jidduu Matheus Delight fi Harry Maguire miidhamaan kilabichaaf taphachuu hin dandeenye. Kunis Ruben Amorim taphattoota akaadaamii fi taphattoota kanaan dura carraa taphaa xiqqaa argatan akka taphachiisan kan dirqamsiisedha. Gooliin injifannoo kan galche Dorguun kanaan dura ittisa bitaan taphachaa ture. Tapha Newcastle injifataniin garuu sarara fuulduraa qarqara mirgaatiin taphachuun ga'umsa jajamu agarsiise. Dorguun ga'umsa gaarii mul'isuun taphattoonni biroo iddoo garaagaraatti osoo taphatanii ga'umsa olaanaa isaanii baasuu malu gaafiin jedhu akka dhagahamus taasiseera. Biraan Mbeumoo fi Amad Dialloon sarara fuulduraa qarqara mirgaan yeroo hedduuf taphattoota taphatanidha. Taphattoonni lamaan waancaa Afrikaa irraa yoo deebi'an Ruben Amorim iddoo saniin taphachiisu immoo Dorguuf carraa kennu kan jedhu kan eegamudha. Roy Keane yaada Sky Sportiif kenneen haala gaariin taphachuu baatanis injifannoo gaarii argachuu dubbata. Taphattoonni dargaggoonni carraa argachuu kan ibsu dursaan taphattoota kilabichaa duraanii Roy Keane yeroo inni kilabicha keessa tures guyyaan haala gaariin hin taphanne jiraachuu himuudhaan garuu injifachuudhaaf murkachaa turre jedha. Torbeewwan as dhiyootti Manchester United irraa tooftaan taphaa haaraa argaa jira kan jedhu Jamie Carragher immoo Manchester United tooftaa isaa jijjiiruun kubbaa waliinis ta'ee kubbaa malee jidduu fi ittisaanis taphattoota 4 ture. Kun immoo Newcastle akka dhaaban isaan gargaareera jedhe. This is Dorgu! Oh, what a shot that is! Patrick Dorgu! Waancaa Afrikaa kaleessa Aljeeriyaa fi Sudaan akkasumallee Moozaambiik yoo injifatan Koot Diivoorii fi Kaameruun qixa bahan. Sanbata immoo Naayijeeriyaa fi Beeniin yoo injifatan Senegaal qixa baatee jirti. Girmaa Bayyanaa dabalata qaba. Ramaddii Farraa taphni biyyoota ciccimoo Ardichaa Koot Diivaarii fi Kaameruun Marraakashitti walitti fidee goolii tokko qixaan goolabame. Tapha Kylian Mbappé, Aurelien Tchouameni fi Jules Koundeen dirreetti argamuudhaan daawwatan kanaan Amad Dialloon goolii Koot Diivaar dursa qabachiiste galchuus Kaameruun goolii kaanoon garee ofirratti galcheen qixa baate. Tapha ramaddii jalqabaanis goolii galchuun taphataa cimaa taphichaa jedhamuun badhaafamee kan ture taphataan Manchester United Amad Dialloon kaleessas taphataa cimaa taphichaa jedhamuudhaan filatame. Ramadduma kanarraa Agaadiritti Gaaboon wajjin kan taphatte Moozaambiik goolii 3-2 injifachuun seenaa waancaa Afrikaatiin tapha jalqabaa mo'ate ta'uudhaan galmaa'eefi. Moozaambiikiif Faisal Bangaal, Jenii Kamaatoo fi Diego Kaalilaa goolii 3 galchan, Pierre-Emerick Aubameyang fi Alex Mosunda goolii Gaaboon mo'atamurraa hin oolchine galchan. Tapha ramaddii xumuraatiin Gaaboon Marraakashitti Koot Diivaar wajjin yoo taphattu Moozaambiik ammoo Agaadiritti Kaameruun wajjin taphatu. Ramaddii kana Kaameruun fi Koot Diivaar qabxii 4 walqixa qabaachuudhaan yoo dursan Moozaambiik qabxii 3 sadarkaa sadaffaa Gaaboon ammoo qabxii malee sadarkaa xumura irratti argamti. Takes his time and
smooth as you like from Riyad Mahrez. Ramaddii irraa Burkina Faso wajjin kan taphatte shaampiyooniin bara 2019 Aljeeriyaan goolii Riyad Mahrez penaltiidhaan daqiiqaa 23 irratti galcheen injifatte. Waancaa Afrikaa kanaan goolii sadaffaa kan galche Riyad Mahrez waancaa Afrikaatiin goolii 9 galchuun Aljeeriyaadhaaf taphataa goolii hedduu galcheedha. Tapha ramaddii jalqabaan Suudaan goolii 3-0dhaan kan injifatte Aljeeriyaan biyyoota marsaa mo'atan darbuu garee 16 hirmaachisuuf darbanitti dabalamte. Ramadduma kanarraa Kaazaablaankaatti Ikwaatooriyaal Giinii wajjin kan taphatte Suudaan goolii Saawol Kookoon daqiiqaa 74 irratti garee ofirratti galcheen injifatte. Biyyi waraana waliin keessatti argamtu Suudaan erga bara 2012 as waancaa Afrikaatiin injifannoo jalqabaa yoo argattu tapha ramaddii xumuraan Burkina Faso irraa qabxii kan argattu taanaan marsaa mo'atan darbuu biyyoota 16 hirmaachuuf darbuudhaaf carraa qabdi. Looking for Osimhen over and into the back of the net, and finally Osimhen finds a goal at the African Cup of Nations. Sanbata immoo ramaddii caarraa Tuniziyaa wajjin kan taphatte Naayijeeriyaan goolii 3-2 injifachuun ramaddii isheerraa darbuu mirkaneeffatte. Victor Osimhen, Wilfred Ndidi fi Ademola Lookman gooliiwwan 3 Naayijeeriyaadhaaf yoo galchan, taphataan Sunderland Shamsuddin Talbii fi Ali Abdiin gooliiwwan 2 Tuniziyaa mo'atamurraa hin oolchine galchan. Darbiin biyyoota baha Afrikaa Yugaandaa fi Taanzaaniyaa walitti fide immoo goolii 1 qixaan goolabame. Simon Musubaan penaltiidhaan Taanzaaniyaaf Uche Ekpezuun ammoo Yugaandaadhaaf taphaan taphattoota goolii galchan yoo ta'an Alan Okeeloon penaltii Yugaandaan argatte osoo hin galchine hafe. Away, it's Mbaye. Chance for Mane, surely. They have the equaliser. Defensive slip is punished by Senegal and Sadio Mane. Ramaddii darraa shaampiyooniin bara 2021 Senegal Republic Dimokiraatawaa Koongoo wajjin goolii 1 qixabaate. Cedric Bakambuun Koongoodhaaf Sadio Mane ammoo Senegaliif gooliiwwan 1 galchuun biyyoonni lamaan qixa akka bahan gargaaran. Ramaddii kanarraa Botswana wajjin kan taphatte Benin goolii 1-0dhaan injifatte. Benin goolii taphataan sarara ittisaa Yohan Roch daqiiqaa 28 irratti galcheen injifannoo jalqabaa yoo argattu ramaddicharraa darbuudhaafis abdii horatte. Benin tapha ramaddii xumurarraa qabxii kan argattu taanaan marsaa mo'atanii darbuu biyyoota 16 hirmaachisuuf ga'uudhaaf carraa qabdi. Waancaa Afrikaa taphoota ramaddii marsaa sadaffaatiin har'a qopheessituun dorgommichaa Morokkoon Zaambiyaa, Komoros Maalii, Ijipti Angoolaa, Zimbaabuween ammoo Riippaabilik Afrikaa kibbaa wajjin taphatu. Hanga ammaatti Ijipti, Naayijeeriyaa fi Aljeeriyaan biyyoota dursanii marsaa mo'atanii darbuutiif gahanidha. Premier League England torbee 19ffaadhaan taphni boru Arsenal Aston Villa waliin taphatu hawwiin eegama. Manchester City ammoo gaafa kamisaa Sunderland waliin taphata. Dabalata oduu kana akka ta'an nuti qindeessineerra. Premier League England torbee 19ffaan boru taphoota 6tu taphatamu. Boru galgala sa'aatii 4:30 irraa eegaluun Burnley Newcastle United, Chelsea Bournemouth, Nottingham Forest Everton, West Ham United Brighton waliin taphatu. Chelsea fi Bournemouth gara injifannootiin deebi'uuf morkii waliin taasisanii eegama. Aston Villaadhaan goolii 2-1 kan mo'ame Chelsea taphoota liigichaa 6 darban keessaa tokko qofa injifate. Taphoota 3 qixa ba'uudhaan 2 mo'ameera. Bournemouth ammoo goolii 4-1 Brightonin mo'amuun taphoota 9 darban injifannoo malee kilaba fuulleedha. Taphoota 4 qixa bahee 5 ammoo mo'ameera. Taphoota 8 kilaboon lamaan dhiyeenya waliin taphatanii Chelsean 4 injifatee 4 qixa bahuun osoo hin mo'amin deemaa jira. Chelsean barana taphoota dursee goolii galcherraa qabxii 11 dhabe. Here's Matty Cash. It's a cash check. Boru galgala sa'aatii 5:15 irraa eegaluun Emirateettiin Arsenal Aston Villa, Old Trafford ammoo Manchester United Wolverhampton Wanderers simatu. Murtii waancaa tapha waancaan duraa jedhamee dhaadheeffamaa jiru kanaan waggaa 22 booda waancaa liigichaa argachuuf eegamaa kan jiru Arsenal leenjisaa isaa duraanii Unai Emery'n mataa bobootti ta'uu jedhamee eegama. Bara 2019 kilabichaa kan ari'aman lammiin Spain Unai Emery'n Aston Villa bara 1981 waancaa liigichaa erga
fudhateen booda shaampiyoonii taasisuuf imalaa jiru. Barana taphoota 11 walitti aansee injifachuun bara 1914 booda taphoota hedduu walitti aansee kan injifate Aston Villaan dursaa liigichaa Arsenaaliin qabxii 3 qofaan caalamee sadarkaa sadaffaarra jira. Kilabichi taphoota liigichaa 6 jalqabaa keessaa tokkollee injifachuun itti ulfaatus daawwataan jijjiirameera. Barana taphoota dursee gooliin irratti hin galirraa qabxii 18 argachuun rikeerdii olaanaa galmeesse. Taphattoota akka Morgan Roojersii fi Ole Watkins kan of keessaa qabu Aston Villaan kilaba tilmaama waancaa argateedha. Unai Emery'n waggoota 3 darban kilabichi waltajjii Awurooppaatti akka hirmaatu taasisaniiru. Ji'a darbee liigichaan Arsenaaliin Viilaa Paarkittiin kan mo'e Aston Villaan Unai Emery jalattiin Arsenaal irrattiin hirree olaanaa qaba. Unai Emery'n taphoota 10 Paris Saint-Germain, Villarreal fi Aston Villaa leenjisaa faallaa Arsenaal ta'uun morkataniin yeroo 2 qofaa mo'aman. Eebila bara 2024 goolii 2-0 injifachuun gareen Mikel Arteetaa waancaa liigichaa akka hin fudhanne taasiseera. Arsenaal Emireesittiin goolii 2-1 Brighton injifachuun miira gaariin tapha kanaaf qophaa'eera. Taphoota 9 darban Emireesittiin taphate keessaa 8 injifatee 1 qixa bahe. Aston Villaan taphoota liigichaa 5 as dhiyeenyatti Arsenaal waliin taphate keessaa 3 injifatee 1 qixa bahee 1 qofa mo'ame. Kun ammoo taphoota 13 sanaan dura waliin taphataniin yeroo madaalamu. Yeroo 10 Arsenaaliin kan mo'ame irraa fooyyaadha. Tapha kana Aston Villaan injifannaan Arsenaal waliin qabxiin waa wal qixxaatuuf si'umnaan eegama. Orma galgala sa'aatii 5:15 eegalee Manchester United Wolves waliin taphata. Kamisa Crystal Palace Fulham, Liverpool Leeds United, Brentford Tottenham, Sunderland ammoo Manchester City waliin taphatu. Sadarkaa lammaffaarra kan jiru Manchester Cityin kilaba jijjiirama olaanaarra jirudha. Sanbata darbee goolii 2-1 Nottingham Forestiin kan mo'e kilabichi qabxii 2 Arsenaaliin caalama. Waggoota 4 walitti aansee shaampiyoonii Ingilaand kan ta'e Manchester Cityin bara darbee qabxii 13 Liverpooliin caalamee sadarkaa sadaffaan goolabe. Taphoota hundaan taphoota 13 keessaa tokko qofa injifachuun ji'a onkoloolessaa fi sadaasaa gidduutti ammoo taphoota liigichaa 5 walitti aansee mo'amee kan ture Manchester Cityin taphoota 8 darban walitti aansee injifachuun daandii milkiitti deebi'eera. Tapha roobiin barana ga'umsa fooyyaa mul'isaa kan ture Sunderlandiin ni qoramaaf eegama. Liigicha Arsenaal qabxii 42 dursaa, Manchester Cityin 40, Aston Villaan ammoo 39 taanu. And he's heading down this time and brilliantly put away by Cherki. A magnificent strike. Manchester City lead again with 7 minutes to go. Premier League England taphoota sanbataatiin Arsenaaliif Manchester City morkattoota isaanii injifachuun dursummaa cimsatan. Aston Villaan Stamford Bridge'ttiin Chelsea injifachuun taphoota 11 walitti aansee injifachuun seenaa ofiif waggoota 111 qooddateeti kan jiru. Abubakar Abdallaa dabalata qaba. Morkii Premier League England torbee ayyaanaatiin sanbata Arsenal dursummaa isaa yoo eegsifatu Manchester Cityin dhiibbaa Arsenal irratti taasisutti fufeera. Tapha Florian Wirtz goolii jalqabaa isaa Premier League galchee Liverpool taphoota Premier League 3 walitti aansuudhaan injifate. Villaan taphoota 8 walitti aansuudhaan injifachuun morkataa waancaa ta'aa jira. Stadiumii Emireetsitti Arsenaal tapha Brighton simateen midhamaan taphattoota hedduu dhabuus 2-1 injifachuun dursummaa liigichaa eegsifate. Garee Mikel Arteetaa Juuriyan Timber kan dhabe irratti Riikaardoo Kaalaviyoorii iddoo shaakalitti midhama isa mudateen dhabuun taphicha eegalus Maartiin Odegaard goolii jalqabaa isaa baranaa liigichaan galcheen dursuu eegale. Boqonnaan dura kubbaa to'achuudhaan olaantummaan taphachaa kan ture Arsenaal yaaliiwwan goolii 15 taasise keessaa 6 kallattii isaanii kan eeggatani. Yeroo kanatti Brighton goolii tokkos akka hin taasisne itti seera. Taphni boqonnaan duraa xumuramuudhaaf daqiiqaan 7 yeroo hafuutti kubbaa rogarraa Declan Rice rukute Jorginhoon Roatar garee isaa irratti goolii galcheen Arsenaal goolii afuraffaa baranaa taphattoonni faallaa garee isaan irratti galchaniin 2-0 dursuutti fufe. Leenjisaan Brighton Fabian Hardler yeroo boqonnaatti taphataa qarqaraa Yankuba Mintee gara dirree seensanii Minteen Arsenaaliif qormaata ta'uu eegale. Garuu goolii eegaan Arsenaal David Ryan yaaliiwwan goolii Brighton taasise ittisuudhaan injifannoo Arsenaaliif gumaacha guddaa taasise. Kubaa Yankuba Minteen gara goolitti dhiite Ryan jalaa qole immoo dinqisiifannaa guddaa akka argatu godheera. Alan Shearer kubbaa David Ryan Mintee jalaa deebisee waggaa
guutillee osoo ilaalanii kan hin nuffisiisne jedhe. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan yeroo rakkootti taphattoota keenyarraa haqomsa akkanaa barbaanna jedhan. Boqonnaa deebii Biraaytan yaalii jalqabaa isaa taasiseen Yaasiin Ayaariin kubbaa dhiitee deebite Diyaagoo Goomes golii galcheen Biraaytan gara taphaatti deebiste. Gaanars taphoota Pirimeer Liigii 3 walitti aansuudhaan injifachuun qabxii 2 Manchester City caalee liigicha dursaa jira. Taphoota liigichaa 11 dursuun golii galcheenis mo'ateera. Mikel Arteetaan ga'umsa dirree irratti mul'isaniin gammaduu ibsuudhaan akka gareettis ta'ee taphattoonni dhuunfaadhaan ga'umsa gaarii mul'isuu ibsani. Carraawwan goolii uumneen kana caalaa garaagarummaa bal'aan mo'achuu qabna ture jedhan. And it's headed down this time and brilliantly put away by Cherki. A magnificent strike. Manchester City gara City Ground malee 2-1 mo'ate. Tijaanii Reinders taphni boqonnaa deebii akkuma eegaleen golii galcheen Cityn dursuu eegale. Omari Hutchinson Nottingham Forest goolittiin qixxaatu galchus daqiiqaan 7 yeroo hafetti Ryan Cherkin golii lammaffaa galcheen Cityn injifannoo gonfate. Cityn taphoota Premier League 6 walitti aansuudhaan kan mo'ate yoo ta'u dorgommii hundaa taphoota 8 darban walitti aansuudhaan injifateera. Tapha sanbataa boqonnaan booda ga'umsa gaarii mul'isuu kan himan Pep Guardiolaan hojjetaa cimaa waliin taphannee qabxii 3 arganne. Saandiich garee cimaa ijaaraniiru. Nuti garuu isaan injifachuuf sammuu gaarii irra turre jedhan. Leenjisichi ga'umsa Ryan Cherki dinqisiifachuudhaan Cherkin waggaa jalqabaa City waliin dabarsaa jiruun taphataa fooyya'insa mul'isaa jirudha jedhan. Yeroon isa qeeqee akkuma jiru yeroon dandeettii isaatiin gammadis jira jedhan. Forest tapha darbe Fulhaamiin erga mo'atamee booda Sunday jalatti taphoota 2 walitti aansuudhaan mo'atamuu isaati. Stamford Bridgetti Chelsean tapha Aston Villa simate 2-1. Chelsean goolii Joao Pedroon galcheen dursaa turus boqonnaa deebii Ole Watkins gooliiwwan 2 Villaaf galcheen kilabichi taphoota 11 walitti aansuudhaan injifachuun morkataa waancaa ta'aa jira. Tapha kanaaf Chelsean boqonnaan dura harka 71 taphaan caalee taphachuudhaan carraawwan goolii hedduu suumeera. Daqiiqaa 59ffaatti Dom Maalan, Emiliano Bundiyaa fi John Magiin baasuudhaan Jadon Sancho, Amadou Onana fi Ole Watkins jijjiiranii gara dirree kan seensan leenjisaan Aston Villa Unai Emery'n jijjiiran isaanii bu'aa buuseefi. Boqonnaa booda Aston Villaan kubbaa 9 gara goolii Chelsea yaale keessaa 8 kallattii isaanii kan eeggatanidha. Chelsean kubbaa kallattiin eegganne 3 qofa yaale. Aston Villaan dorgommii hundaan taphoota 11 walitti aansuudhaan injifachuun seenaa ofii waggaa 111 yoo qooddatu taphoota liigichaa 14 darbe keessaa 13 injifachuun olaantummaan deemaa jira. Anfield Roaditti Wolves kan simate Liverpool goolii Ryan Gravenberch fi Florian Wirtz galchaniin 2-1 injifate. Florian Wirtz Premier League Englandiin goolii jalqabaa isaa yoo galchu Liverpool taphoota liigichaa 3 walitti aansuudhaan injifachuu isaati. Wolves Santiago Boon goolii takkitti galchus Liverpool taphoota 3 walitti aansuudhaan injifachuun afuraffaatti siqe. Tapha biroon Brentford 4-1 Bournemouth tapha mo'ateen Kevin Shaden hat-trick hojjetu Petrovic garee isaa irratti goolii galcheera. Anton Simonyon goolii takki Bournemouthiif galche. Darbii Londaniin Fulham West Ham waliin morkii taasee goolii Raul Jimenez galcheen 1-0 mo'achuun taphoota 3 walitti aansuudhaan injifate. West Ham tapha 7 injifachuu hin dandeenye. Premier League England kana Arsenal qabxii 42, Manchester City qabxii 40 wal duraa duubaan dursaa jiru. Aston Villa qabxii 39, Liverpool qabxii 32 sadaffaa fi afuraffaadha. Pulling it back for Gravenberch. Serie A torbee 17ffaadhaan Inter Milaan liigicha dursuu eegale. AS Milaaniif Naapooliinis morkattoota isaan injifatanii jiru dabalata qabna. And he slips in Lautaro Martinez for the opening goal. Serie A torbee 17ffaan Inter Milaan goolii 1-0 Atalantaa injifachuun Bergamoodhaa deebi'e. Inter Milaaniif Lautaro Martinez goolii injifannoo galcheera. Taphataan lammii Arjentiinaa Martinez barana goolii isaa 9ffaa galchee. Marcus Thuram fi Charles Di Cateren goolii galchan taphaan ala jalaa ta'eera. Nicola Barellaan ammoo carraa gaarii argatetti hin fayyadamne. Inter Milaan injifachuu isaan qabxii isaa 36 gaachuun liigicha dursuu eegale. Barana tapha lammaffaa dirree ofii irrattiin kan mo'ame Atalantaan qabxii 22 kurnaffaarra taa'eera. Saanseeroottiin kan taphate AS Milaan goolii 3-0 Heelaas Veeroonaa injifate. Christopher Nkunkuun goolii 2 taphaaf peenaalitiin galche. Christian Pulisic ammoo goolii 1 Milaaniif galcheera. Pulisic taphoota Serie A 11 goolii 9ffaa galche. Bara 2023 AS Milaaniif kan mallatteesse taphatichi Serie A'dhaan goolii isaa 50ffaadha galche. Taphoota 15 darban osoo hin mo'amin imalaa kan jiru AS Milaan qabxii 1 Inter Milaaniin caalamee lammaffaadha. Tapha biraatiin Naapooliin goolii 2-0 Cremonese injifateera. Taphataan duraanii Manchester United Rasmus Højlund goolii 2 taphataa galcheedha. Let's drive, here's Højlund. That's what you want from your centre forward. Rasmus Højlund, the quickest to react.
bara dorgommii kana seereedhaan taphoota 12 taphatee goolii 6 galchee waliigalaan goolii 9 Naapooliif galchuu isaatii. Hoylund Manchester United keessattiin bara darbee Premier League Englandiin goolii 4 qofaa galchee. Naapooliin injifachuu isaan qabxii 34 sadarkaa sadaffaarra jira. Kaleessuma taphoota arfan darban injifannoo malee kan malee Boolonyaan Saasuuloo waliin goolii 1 qixaan xumureera. Sanbata Juventus 2-0 Piisaa, Cagliariin 2-1 Torino, Comoon 3-0 Lecce, Parmaan 1-0 Fiorentina yoo injifatan, Udinizeen Lazio waliin 1 qixa bahee. Who snuck out of nowhere to poke in the opening goal for the Bianconeri. They've not been good tonight, but they finally make the breakthrough. Badhaasa Globe Socceriin kaleessa kennameen Osmaan Dembelee, Cristiano Ronaldo fi Lamine Yamal badhaafaman. Cristiano Ronaldoon karoorri koo waancaa injifachuu fi goolii 100 galchuudha jedhee Girmaa Bayyanaa dabalata qaba. Badhaasni Globe Soccer bara 2010 qophaa'uu kan eegale yoo ta'u taphattoota kubbaa miilaatiin ga'umsa fooyyee mul'isanii fi namoota kubbaa miilaa keessatti gahee qabaniif waggaa waggaan ji'a muddee yookaan amajjii keessa United Arab Emirates Dubaayitti kennama. Badhaasni kun dubbi fixaa taphattootaa kan ta'e lammii Portugal Jorge Mendes fi abbootii qabeenyaa lammii Itaalii Ricardo Silva fi Tomaso Bendoniin hundaa'e. Badhaasa bara 2025 kaleessa Dubaayitti kennameen Osmaan Dembeleen, Kylian Mbappé, Rafinha, Vitinha fi Lamine Yamal caaluudhaan taphataa cimaa jedhamuun yoo filatamu, dubartootaan ammoo taphattuu Barcelona Aitana Bonmatitu badhaafame. It is, of course, Osmaan Dembelee fi Aitana Bonmatiin taphattoota ciccimoo bara 2025 jedhamuunis badhaasa Baalaandoor fudhachuun isaanii ni yaadatama. Cristiano Ronaldoon, Salam Al-Dawsari, Karim Benzema fi Riyad Mahrez caaluun taphataa cimaa biyyoota giddu galeessa bahaa keessa taphatan jedhamuudhaan badhaafame. Ronaldoon sirna badhaasichaa irratti waancaa injifachuun barbaada, baay'inaan goolii galches 1,000 gaachuun karoora kooti jedhe. I want to win more trophies and I want to reach the number that you all know, and I will reach that number for sure. If no injuries. Waggoottan 14 darbaniif waggaatti yoo xiqqaate goolii 40 fi sanaa ol kan galchu Cristiano Ronaldoon waliigalaan gooliiwwan 956 yoo galchuun goolii 1,000 guutuudhaaf gooliiwwan 44 qofatu isaaf hafa. Lamine Yamal, Osmaan Dembelee, Kevicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé fi Rafinha caaluun taphataa cimaa sarara fuulduraa jedhamuun filatame. This is no longer potential. Lamine Yamal has arrived. Badhaasa taphataa cimaa umrii 23 gadis kan fudhate Lamine Yamal taphataa kubbaa miilaatiin dandeettii addaa qabu jedhamuunis badhaasa Diego Armando Maradonatis fudhate. Taphataan PSG Desiree Douin, Pau Kubarsi, Arda Güler, Joao Neves fi Kanaan Yildiz caaluudhaan taphataa cimaa Abdii Egeree jedhamuudhaan badhaafame. At just 20 years old, he delivered in the biggest match in European football, the UEFA Champions League final. Desiree Douin. Lammiin France Desiree Douin taphataa Abdii Egeree jedhamuun badhaasa Golden Boy Tutoo Sportiin qophaa'us fudhachuun isaa ni yaadatama. Taphataan PSG Vitinhaan, Jude Bellingham, Joao Neves, Cole Palmer fi Pedri Gonzalez caaluun taphataa cimaa sarara gidduu jedhamuudhaan badhaafame. PSG'n bara 2025 waancaa 6 akka argatu kan gargaaran leenjisaan kilabichaa Luis Enrique, Xabi Alonso, Mikel Arteta, Hansi Flick fi Enzo Maresca caaluudhaan leenjisaa cimaa jedhamuudhaan filataman. PSG garee cimaa dhiirotaa, Barcelonaan garee cimaa dubartootaa, Luis Campos PSG irraa daayireektara ispoortii cimaa, Jorge Mendes ammoo dubbi fixaa cimaa jedhamuudhaan filataman. A World Cup winner who returned due to his love of the game. Paul Pogba. Badhaasota kaleessa Dubaayitti kennaman keessaa adabbii yeroo dheeraa booda Monaakof mallatteessuun gara taphaatti kan deebi'e Paul Pogbaan rakkoo isa mudate dandamatee deebi'uu isaatiin yoo badhaafamu haadha warraa, ijoollee isaa, Monaakoo fi hiriyoota garee isaa galateeffate. Sirna badhaasaa kaleessaa kanarratti Andres Iniesta fi Novak Djokovic's warreen badhaafaman keessatti argamu. This award means a lot for me, my wife. She helped me a lot to go through this time. My kids also, Monaco, for trusting me